الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga rabbiin nagayaa wal nu garsiisee cufa keenyaafuu rabbiin yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu. haajaa teenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu. addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu. umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbi nu haa kanu. obboleettiin teenya takkaatuutu du'aa'ii naa godha. obboleessa kiyyaatu narraa du'ee jette biyya Su'uudii jirti. obboleessa isii ka du'e saniin hangafee nama nurraa du'e cufaatu rabbi rahmata haa godhuuf. qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf. galmee isaanii illiyyiinitti haa galmeessuuf. kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu. ma'an nabiyyiina wassiddiiqiina washuhadaa wassaalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqaa jedha gaggaarii san waliin rabbi isaan haa godhu. nutillee rabbi khaatimaa teenya nu haa tolchu. jecha maayii keenya laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbi nu haa godhu. warra amantaa islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu. warra amantaa islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu. warra amantaa islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu. nu cufaatu ambaasaaddara amantaa islaamaa rabbi nu haa godhu. ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kanu. akkas jechaati gorsi keenya ka jummaa ka arraan tana kayfa yusalli llaahu alayka wa malaa'ikatahu jette. allahaa fi malaayikaan isaa akkamitti rahmata siif godhanii yookaanu rabbii fi malaayikoonni isaa akka rahmata isiniif godhan ni feetanii jette. ni feetanii hadiisa babbareedduu isiin torba garuu shaniin isiniif hima. gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. eenyuutuutu rahmata isiniif godha? salawaatni malaayikaa hoo maal jechuudha waliin ni laanne. allahan rahmata godhuun rahmata isarraa ta'e nuu godha. fi ammas malakul aalaa san keessatti si faarsuu jechuudha obboleeyyan kiyya. yeroo salawaatni malaayikarraa ta'e ammoo istighfaara sii godhuudha. yaa rabbi gabricha kee abaluudhaaf araaramii ja'aniititi rabbirra araara sii barbaadan jechuudha. mee obboleessa kiyya nan deeggartu nama saaliha tokko ulamaa'ii rabbaanii daa'ii saadiqootaan du'aa'ii nuu godhaa je'ee barra namni ni kadhataa bari nagarree. aboo yaa sheekha du'aa'ii naa godhii jechuun numa jirtii bara. nama gaarii yoo ta'e ulamaa'iin humaa hin qabduu ja'an. namni du'aa'ii sii godhu san orma takkaa dilii hojjete yoo hin taane yoo malaayikaan wahi dilii hojjetti. laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaaluuna maa yu'maruun. allahan jalla jalaaluhu waan isaaniin je'e hin didan waanuma godhaa je'een san godhan. isaanirraa uumamee uumaa guyyaa isaan uumame eenyuutu beeka? abbuma uumeetu beeka jalla jalaaluhu. guyyaa sanirraa nama rukuu'arra jiruutu jira bara. nama sujuudarra jiruutu jira. sanumaa waliin guyyaa qiyaamaadha yaa allah keenya akka ati gabbaramuu qabdutti sin gabbarree ja'aniin. isaanis akka nuti hajjii goonutti hajjii godhan. guyyaa jirtu nam 70,000tu seena guyyaa qiyaamaadhaa bahan. hamma isaan ta'an ka beeku kanuma isaan uumeetu beekaa jalla jalaalu. jara kanaatuutu istighfaara sii godha jechuudha. maqaa kee dhawanii bara. abalu ilma abaluutiif yaa rabbi araaramiif. taqsiira isarraa murrotte irra dabariif. khayrii isaa heddummeesiifi sin jaan. ta rabbii ammoo jalla jalaalu rahmata isarraa taateeni si dhaqqaba. ammas malaayikatoota isaa san biratti abalu ilma abaluu je'ee si faarsa. waan ammaan tana walii himnu keessa yoo tokkuma isii gooniin isiniin jaa. wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru takkaa miti cufa isii godhuu dandeenyaa. dubbiin murannoo qabaachuufi isarratti hirkachuudha. wanni guddaan rahmata rabbiitii fi istighfaara malaayikaa nuu sabachiisu akka isaan istighfaara nuu godhan maal seetan ni beetani. nu cufaatu ilmii barannee nama barsiisu. ilmii lubbuu teenyaaf tar shari'aa islaamaa barannee nama barsiisu.
sadarkaan ilmiin waan isiin taate akkamitti ilmii tana arkannaa hoggumeeqa bal'inaan wajji ilaallee jirra. hadiisa imaamu tirmiziin jaami'a isaa keessatti fide وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جهرها وحتى الهود ليصلون على معلم الناس الخير. الله في ملائكة النساء أمس ورث موان كيسجد ورد جيداتس هم متي غدا إسي كيسة تاتة كيسة غيوت هم قرطم متي رحمة بوسني برسيسا غاري نما برسيسو سني رتي nawaliin jirtani obboleeyyan kee meelaale allahan isaanii irratti rahmata buusa malaayikaan rahmata buusa warri samii keessa jiru san warri dachii keessa jiru hatta mixiin goda isii keessa jiru qurxummiin bahara keessa jirulleen salawaata irratti buusanii rahmata isaaf godhan yaa rabbi gabricha kee kanaaf rahmata godhi jedhanii kadhatanii eenyu barsiisa waan gaarii nama barsiisu ilmi qaraane ilmi nama qaraasisu qur'aana qaraate akka kadabare waliin jenne ballighu anni walau aaya je rasuulli salawatullahi wasalaamu alayhi lubbuu teenya qofaaf qaraanee kara masgiidaa deemuu miti nama guddaa haa ta'u ijoollee xixiqqoo haa ta'u walitti qabnee isaan qaraasisu kitaaba ati usulu thalatha qarate usulu thalatha san keessa maaltu jira arba'una jira qawaidul arba'atu jira ati riyadu salihin qarate buluga qara'u jirta usulu thalatha san nama qaraasisuu dandeessa obboleeyyan kee wali qabiiti usulu thalatha san isan qaraasisi wantana arkannaan sininja allah rahmatan god malaikan araara rabbirraa nu barbadu warri samii meelaali addunyaan tun guutuun maqaa keetiin mashghuula taateefat darajaa akkami obboleessu ilmi qaraane nama qaraasisu warra lubbuu isaatiif baratee nama barsiisu rabbiin waa godhu malee lubbuu teenyaaf baranneetuma calli jechuun waan hin jirreen isiniin jaa nama barsiisu aya ani yoo ilmi hin qabuu namni tokko yoo jeyoo ustaadota meeqa sheekootii meeqaatu tuutu guyyatti laayivii seenee haasawa hadiisa isaanii san yoo sheer goote hin taatu garuu irra hedduun nama bakka khayrii tana sheerii godhuun beeku harki keenya kana taatin agarre naacha korokkodaayil gabaabduudhaa bara harki tokko hin seentu war laal kiisha lalgaa xaa gootee sheerii sana no waan fokkottu yoo taate yoo number wahid inuma sanuma daawunlood godhate ibii postu godhaawu sheerii dhiisini khayrii san sheer godhi nama itti jijjiiramu ammas wallahi hin beeytu mu'jizaa ajaa'ibaat gaaf tokko bahtii xiqqoo takkaatu godhame ni beeyta amma naaf hin mijoone arran tana haju lan saayinsii fi teknooloojiin amman tanaa guddoodhaa bara gurguddachaa cuma dhufti san keessa amman tan viidiyootu jira namni da'awaa yoo godhu fadhe viidiyoon godhuu danda'a oodiyoon godhuu danda'a barruun godhuu danda'a barruun tunuu meeqa gaa feetu websaayitii lubbuu isaa qaba achirra barreessa feetu feesbuuk piroofaayilii qabda achirratti barreessuu dandeessa hattaa yuutuub irrattis sabskraayiba kumarraa yoo ol argate barruun siif eegaltee jirti ammas barruu san keessaayis gaazexaa gubbarrattis ni dandeessaa bara tana cufarra guddaadhaan namni dhibbeentaan 50 kaaga gaariitti ilaalu maali ni beetanii karaa viidiyootiin yoo namaafin dhaamsa dabarsaa xiqqoo folowwariin hin qabaa yoo jette sagaleedhaan hin seenin ni irratti ta sagalee san viidiyoodhaan yeroo si agaran ammoo irra guddoo isiitiin isiniin jaa isii tana hin agartu khalqiin baaxilaa amma da'awaa akkatti godhan hin agarre awoo nam takka bar
akka ummata kiristiyaanatti namni da'awaa godhu hin jiru ni beeytani sirrifachiisa kaameeraan isaan qabanu tanatti illee nuti gadiin siin jedhu obboleessu investii akka gaariitti sooshaal miidiyaa irratti hin goone haraami jechuudhaaf ceena malee allamarree tiktook haraam yoo tiktookuma sanuu seenteetuma islaameessitoo islaameessuun hin jiru afur lama yoo taphatan 5-3 taphattee kubbaa tapha jijjiiruun hin jirtu unnooti viidiyoon seen awoo ani viidiyoodhaanis seenee da'awaa godhuu hin danda'u ta warra ati isaan amantu beekumsa isaan amantu viidiyoo cufaa sheer godhi isiin hin jiru beete hadiisa munkaraa fi hadiisa mawdu'aa fi hadiisa aslii hin qabaanne cufaas an godhi hin jennu laali yoo ragaan hadiisa dubbate sheer godhin siin jiru obboleessa ilmii baranne nama barsiisu taan ta bareedduu isiiti nu cufaatu tana keessa ammallee jirraan isiniin jira warra qoodarraa fudhate rabbi nu haa ta'isu salaata eeggachuu amma nu cufaatu jumaa salaatuu fi taa'u jirra mukam namni salaata eeggatu masgiida keessatti allahan jalla jalaalu rahmata godhaaf malaayikaanis rabbirra araara barbaaddiif ammallee yaa rabbi gabricha kee kanaaf rahmata godhii jettiin oduun hadiisa bareedduu tana isiniin himne oggu takka sallu ala nabi لا حديث إمام البخاري سيساق ستفيده رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملائكان توكو كيسني حال إني بك اتصالات كيس جرون رب أرار إساف بربادي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه tokkoon keessan hamma iddoo amma isin cufaatu bakka itti salaatan qabatanii jirtan hamma achi keessa jiruun salaatuma keessa jirta amman tan ati salaata keessa jirta ati salaata keessa jirta ati salaata keessa jirta maadaama ati salaatu tahabisu waan salaatni san isa hiite jecha murtii keessatti hin jirtu maaliif ati amma haasa'uu ni dandeessa silkii walirraa fudhachuu dandeessa bishaan sannaa laadhu jechuu ni dandeessan garuu yeroo salaata keessa jirru way haasa'uu dandeenya murtii salaataa keessa hin jiru mindaadhaan ammoo mindaa salaata keessa jirta namni iddoo itti salaatutti yeroo taa'ee achi keessa salaata eeggatu malaayikaan rabbirra araara isaaf barbaaddu yaa allah gabricha kee kanaaf araaran yaa allah gabricha kee kanaaf rahmata godhii mee karaa meeqa dhufne obboleeyyan kiyya garuu akkasii yaanne yoo yaanne niyyaa tanaan yaaduu qabnaa bara jum'aa meeqa yeroodhaan dhuftee salfii duraa qabatte zuhurii meeqa yeroodhaan dhuftee odoo hin azaannetti tahiyyaa masgiidaa salaattee yookaa zikrii yookaa du'aa'i yookaa qur'aana qaraate mindaan ati arkattu tana hunnuutu malaayikaa warra rabbi irratti dilaawee hin beeyne saniituutu يا الله قبرتك كناف أرارن يا الله قبرتك كناف رحمة إساب قدي جاني كرتنيني تصدفا وبلينك يك إسلاما سلفي درت صلاتك سلفي درت صلاتك تونس من دا قدو رب الرانو أركم سيستي حديثة قباب سنيتما في سيل الجامع وفي السلسلة براء بن عازب الرادو رضي الله عنه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته الله في ملائكوني إساء لا يصلون رحمة بوسني على الذين يصلون في الصفوف الأول تان في الصف الأولى جد إساء الأول ور سلفي دور صلاة الرد الله في ملائكتوني إسا رحمة بوسني وننا أجائب مالي نبيتني مسجد يرود أن نمد فوتجي نمان أجر أسكي ستيس غرو دريسا زاهدوتا سلفي دورا إم قدسان مو الدنيا كيستي كجلاتك أجا ربي ننجي رسولا ننجي صلى الله عليه وآله وسلم سلفي دورا زاهدتها بكتجي إن أجر زاهدة إن أجر إيش إنتم فاتو يرود أن تفه أشبرتا
yeroodhaan dhufe bakka birkaa san taa'eeti haasawaa godhe dhuftee yoo salfii duraa qabatte salfii duraa ammas hin dabarsin namaaf hin sinjaaba seentee gurbaan tokko waan daa'ii beekamaa ta'e sheeka waan ta'e hin bahiniif du'aayi tanan feetu malaayikaan istighfaar akkasii gootu hin feetu rahmatni rabbii akkasii dhaqqabu hin feetu obboleessu sababa guyyaa saniitiin umrii ta'e guutuu qaceelloodhaan dabarsuu martaa bar aboo warra qaceelarraa rabbi nu haa ta'isu sanii ati baata yeroo akkana jennu nama rakkaa hin jenne lalan tambii as biratti hubachiisa nama rakki hin jenne salfiin duraa dhiphoodhaa dirqitti nama dhiibdee seeni hin jenne an obboleessu yeroodhaa yoo dhufte ammoo boodattiin salaatiin ajjalan taa'in salfii duraa qabadhu maaliif حديث شيخوتي لمان أوديسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو يعلمون جيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما في النداء وفي الصف الأول أدو وان للبسوك يسجي أي من الأجور من دوان الرابان أدو نمني أذان قدو من دا إني أركت بيتني أدو نمني سلفي درتي صلاة من دا إني أركت بيتني silaa idhaa baafattanii jeebar idhaa irra baafattanii obboleessa reefu jummaasiitu azaane amman tana asriinaatu azaane sawunnaa ambassan darbattanii jeebar reefuun tana salfii duratti ka salaate si amman tana anaatu salaatu qaba jettee sawunnaa ambas darbattaa je garuu irra hedduun namaa quban qabu kaayyoo guddachurraa hin isiniin jaa salfii duratti dhuftee salaatuun yeroodhaan ko salfii duraa qabat mindaa tana arkata fi ammas tana ajaa'ibdu keessaa ta'a afur